Nagaa Waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan hundumti keessan Gooftaa Yesuusitti kan amantan, Gooftaa Yesuusitti amanuuf eeguu kan qabdan, itti immoo hin amanin kan jirtan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif dhiyeessa. Sababiin isaa Phaawulostuu Kiristoos nagaa keenya jedhe. Waan baay'ee yaalee, waan baay'ee akeekee yeroo inni ta'uufii dideetti nagaa isa ta'e tokko adda baafate. Nagaa isa ta'e tokko gaafa adda baafate maddi nagaa kun isa dhumaa ta'uusaa gaafa bare Kiristoos nagaa keenyaati. Kanaaf Kiristoos inni nagaa keenya ta'e, Kiristoos inni burqaa nagaa keenyaa ta'e yeroo kana nagaa irraa hafaa, nagaa walitti fufaa, nagaa walirraa hin cinne jireenya keessaniif laatu jechuun jaalladha. Tole har'a fuula keessan duratti kanan argameef dubbii Waaqayyoo qabadheeti. Dubbii Waaqayyoo kana gaafan dubbadhu lubbuu baay'een akka jajjabaatan, lubbuu baay'een abdii isaanii Kiristoos irra akka kaatan, namoonni baay'een Gooftaa Yesuusiin faayisaa lubbuu isaanii godhatanii gara dubbii isa dhugaa akka isaan dhaqan abdiif amantiin qaba. Utuun gara sagalee kanaatti hin darbini waan an dubbachuu barbaadu. Namoonni Yesuus Kiristoositti amana. Isa malee karaan hin jiru. Bareera. Isa malee daandii dhugaan hin jiru. Isa malee milkaa'uun hin jiru. Isa malee ba'anii yoo galan nagaan hin jiru. Kanaafiyyuu karaa koo Yesuus Kiristoosittan kennadha. Inni akka beeku naana godhu jettanii namoonni amanuudhaaf laphee keessan irratti jecha kana yaaddanii karoorfattanii jirtan yoo jiraattan kottaa jireenyi dhugaan, daldalli sirriin, hojjetanii milkaa'uun, hojjetanii bu'aa argachuun, deemanii nagaan baanii nagaan galuun wangeela keenya keessa jira. Wangeela keenya keessa jira hundumtuu. Wangeela kanaan alaa jireenyi tokko hin jiru. Wangeela kanaan alaa daandiin milkaa'inaa tokko hin jiru. Hidhaa kaniiku dubbatee amma jedhe kan ga'u gaaffii keenyaaf deebii kan laatu wangeela keenya kanadha. Kanaaf wangeela kana qabattanii isa dhugaa ta'e, isa jireenya ta'e, jireenya bara baraa kan laatu, jireenya fooniif lubbuu kan laatu wangeela kana keessaa argachuuf eeguu kan qabdan kottaa karaan bal'aadha. Yesuus Kiristoositti amanaan isiniin jedha. Na dubbisuu dandeessu. An gara nama Waaqayyootti isin fiduudhaaf, gara mana Waaqayyootti isin fiduudhaaf harka bal'isee isin eegaan jira. Maaliif lubbuun kee gara badiisa bara baraa utuu hin dhaqin dhuftee maalan godha nama Waaqayyoo jettee yoo na dubbiste ani immoo gara warra barumsaa amantii cimsuu barsiisan yookaan immoo lammaffaa dhalachuutti warra barumsa namaaf laatanitti isin dabarsee jireenya bara baraaf akka kaadhimamtan gahee isiniif ba'uun hawwii koodha jechuudha. Anuma nama dadhabaa kanaan Waaqayyoo lubbuu kee badiisee oolchuu danda'a. Anuma nama wallaalaa kanaan Waaqayyoo lubbuu kee badiisee oolchuu danda'a. Kanaaf wal tuffachuu, iddoo gaditti wal ilaaluu, lakki abaluu bukkeetti naqee amanee fayyaa. Abaluun naa wayyaa isa bukkeetti amanee yoo hin fayyanii jireenya bara baraa argadha. Yoo inni naa kadhate wayyaa jettanii namoonni ilaalcha akkasii qabdan yoo jiraattanii Yesuus Kiristoos wallaalaa kiyaan hin dubbata. Harree kiyaan hin dubbata. Yeroo Balaaqii saba dhufee naannoo isaa buufate yookaan immoo saba dhufee fuullee isaa buufate abaaruudhaaf yeroo jedhee dhaqee Balaamitti yeroo dubbate kottuuti naa abaari saba kana. Kanatti gossite hin goga, kanatti jiidhi ittiin jette hin jiidha. Waaqayyo arraba kee waan dhaga'uuf saba dhufee naannoo koo buufate kana sodaachaan jiraati. Kottuuti naaf abaari jedheetu ittime jechuudha. Gaafa kana harree isaa yaabbatee Balaam hin ka'e jechuudha. Gara seera lakkoofsaa 22 irra natti fakkaata. 22-21 ta'uu danda'a. Yoo nama tiksiisaas ni baasu jedhe yeroo waan deemuu danda'uuf jechuudha. Kana booda
Gaafa inni abaaruudhaaf saba kanatti bobba'u sabni kun saba Israa'elidha. Biyya garbummaatii bahee galaa jira malee waan godhin qabu. Biyya garbummaatii baheetu biyya isaa galaa jira. Dhaqanii naannoo yookaan immoo fuullee fiillafiitii Balaaqiin buufatan jechuudha. Kana booda sodaateetu saba kana na habaarii balleessi jedheetu gaafa inni gara Balaam dhaqu. Balaaqtu Balaamiin waama naaf habaarii jedhee Balaamiin gaafa inni waamu yeroo Balaam abaaruudhaaf harree isaa yaabbatee ka'u harreen isaa karaa ga'ee didee deemu. Gaafa inni deemuu didu harree isaa rukutuutti ka'e. Baay'ee rukute, baay'ee rakkise. Harreen isaa akkas jette nan rakkisin kunoo ergamaa Waaqayyoo billaa baatee na dura dhaabbataa jira. Kunoo ergamaa Waaqayyoo abidda baatee dura koo dhaabbataa jira. Nan rakkisin, nan rukutin, nan gidirsin. Sabni kun saba nagaadha. Sabni kun saba nagaadhaan bahee biyya isaatti galaa jirudha. Saba garbummaa jalaa bahee biyya isaatti deebi'aa jirudha. Jette dubbatte harreen. Maal jechuun barbaade asitti? Waaqayyo karaa koo miti, karaa nama anaan gadii dubbachuu danda'a. Karaa ta'iiwwanii dubbachuu danda'a. Nutti dadhabee nu kalaqee nu uume miti. Karaa ta'iiwwanii, karaa uumamaa ta'i jedhee uume dubbachuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf waan tokkoon isin jedha, ergaa tokkoon isiniif qaba. Obboleewwan koo kabajamu. Yesuus Kiristoos utuu harka bal'isee si eeguu hin du'in, du'a bara baraan du'in. Qabeenya guddaan, beekumsa guddaan Yesuus Kiristoos keessaan argama. Jireenya ittiin bareedaa jiraattu, qabeenya ittiin gammaddu, qabeenya ittiin boonuu dandeessu Yesuus Kiristoosiin argama. Yesuus Kiristoos keessatti xinnoo ati qabdutu guddaa siif ta'a. Yoo isatti namanne ta'e garuu konkolaataa meeqa qabaachuu dandeessaa? Mana meeqa qabaachuu dandeessaa? Investera taatee waa meeqa invest gochuu dandeessaa? Garuu hirriban qabdu, nagaan qabdu, Yesuus Kiristoos dhufeetti irraa inni haa ta'u hin jenne waanta ta'e. Yesuus Kiristoositti amantee dhugaadhaan isaa wajjin deemta taanaan garuu xiqqoo ati qabdu guddisa Waaqayyo. Iddoo tokko waanan dubbachuu barbaadu. Har'a iddoo kanatti kanan as ba'eef isin jajjabeessuudhaaf Yesuus Kiristoositti guutummaa guutuutti akka isin amantan gochuudhaaf akka dubbii Waaqayyootti isin jajjabeessuun dhufe jechuudha. Kanaaf gara Yesuus Kiristoos dhufuu qabdu. Xiqqoo namaa baay'isee, xinnoo namaa baay'iseetu akka namni ofirraa hafaa ta'u taasisa jechuudha. Gara macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokkottan isin geessaa. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 kaaftanii tokko qabdanii ma yoo ilaaltan iddoo sana yoo dubbise natti tola. Akkas jedha Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 kaasee yeroo dubbisu. Akkuma beela'anitti gara mana isaaniitti yoon isaan erge karaatti kukkufu. Isaan keessaa lafa fagooti kan dhufan jiru jedhe. Bartoonni isaa immoo deebisanii attamitti namni tokko as lafa onaa kanatti nama kana hundumaa buddeena nyaachisuu danda'a jedhaniin. Kana irratti inni buddeena meeqa qabdu jedhee isaan gaafannaan isaan immoo buddeena 7 jedhaniin. Yommus lafuma sana akka ta'aniif namoota abboome. Buddeena 7 sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsees namootaaf akka dhiyeessaniif bartoota sanatti isaatti kenne. Bartoota isaatti kenne. Isaan immoo tuuta sanaaf dhiyeessan. Qurxummii xixinnoo muraasas qabu turan. Yesuus isas eebbisee namootaaf dhiyeesse. Namoonni sun nyaatanii quufan. Urraa isaan irraa hafes gundoo gurguddaa 7 guutuu walitti qaban.
jedha. Maatewos 15:32 hanga 39tti. Maatewos 15:32 kaasee. Yesuus garuu bartoota isaa ofitti waamee, namoonni kun guyyaa 3 kana anaa wajjin turan, nyaatas waan hin qabneef hunduma isaaniif nan wa'a. Egaa ani akka isaan karaatti hin kukkufnetti akkuma beela'aa jiranitti gad isaan dhiisuu hin barbaadu isaaniin jedhe. Kana irratti bartoonni isaa as lafa onaa kanatti buddeena tuuta guddaa kana quubsu eessaa argannaa ree jedhan. Yesuus immoo buddeena meeqa qabdu jedhee isaan gaafannaan isaan immoo buddeena 7 qurxummii xixinnoo muraasa qabna jedhanii. Yommus inni lafuma sana akka tatta'aniif namootaaf buddeena 7 fi qurxummiiwwan sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee caccabsee bartootatti kenne. Bartoonnis tuuta sanaaf hin dhiyeessan. Hundumti isaanis nyaatanii quufan. Urraa irraa hafes gundoo gurguddaa 7 guutanii fuudhan. Ameen. Akkasitti hojjeta Waaqayyo keenya. Akkasittitu namaaf hojjeta. Akkasittitu seenaa nama haaressa. Guyyaa 3 guutuu erga isaan barsiise, erga dubbii bara dubbii jireenyaa isaan barsiise booddeetu waa'ee foon isaaniif yaade. Waa'ee foon isaaniif nanuwaafedha. Maariqoos 8 lakkoofsa 3 kaaftanii yeroo ilaaltanis nanuwaaf jedha. Addanattis tiksii mani nu ergu kana yeroo dhandhee dubbifannu nanuwaaf jedha. Saba kanaaf anuwaa yoon akkasitti karaatti gadi yoon isaan dhiise hin kukkufu waan ta'eef. Isaan keessaa lafa fagooti kan dhufan jiru waan ta'eef. Har'a iddoo fagooti gara Yesuus yoo dhufte siif waa Waaqayyo. Siif waa Hafuurri Qulqulluun. Kanaaf hin burjaajjeen hin jooriin lafa onaa keessa waa meeqa qarshii kee mana yaalaatti hin fixin. Qarshii kee warra beekna ofiin jedhanii si goyyomsanitti hin fixin. Kottu gara Waaqayyo. Biddeen bara baraa qaban. Ofirraa hafaa jiraattaa. Yoo dhabdees singatuun. Yoo dhabdees dhaba kee fuudheetu jiraachuutti geddara. Kanaaf Noheef hin danda'e Waaqayyo. Hin danda'e saba kana. Gaafa isaan biddeen hin qabnu sabi baay'een kun maal nyaatudha warri Yesuusitti siqan bartoonni. Gaafa isaan akkas jedhanii fidaa waan qabdan biddeena muraasa qabna, qurxummii xinnoo muraasa qabna gaafa isaan jedhan isuma ol qabeetu Waaqatti ol qabee biddeen kan dhala namaaf laatte si bishaanis kan isaaf laatte si jedheetu eebbisee galatoomi Waaqa koodhee Yesuus Kiristoos erga eebbisee booddee itti kenne jedhamatu ishee xinnoo taate. Nama garuu itti kekkenneedha. Achumatti baay'isuu jalqabe. Yeroo manni galateeffatee baay'ate wantichi. Baay'ate. Xinnoo kee baay'ata yoo gara Waaqayyoo dhufte. Xiqqoo keetu baay'ataarra Yesuus Kiristoositti yoo maxxante. Namoonni baay'een aadaa duukaa deemu. Itti namanne waan ta'eef boo'aa duukaa deemu. Imimmaan lolaasaa duukaa deemu. Sababiin isaa immoo itti namanne guutummaatti. Gara qabxii kootiitti yoon dhufe mata duree yoon isiniif laadde. Yaaddeen Waaqayyo ka'eeraa kan jedhudha mata dureen kun. Yaaddeen Waaqayyo ka'eeraa. Eenyuuf ka'e siif ka'e. Eenyuuf ka'e naaf ka'e. Eenyuuf ka'e nuuf ka'e. Yaaddeen Waaqayyo ka'eeraa kan jedhudha dubbata. As keessatti namoota yaaddaa deeman gara Yohaannis 14 lakkoofsa 1 qabdanii yeroo laaltan namoota yaaddaa Yesuus duukaa deeman argina. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamu. Waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isinii qopheessuuf dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu. Iddoon isiniif qopheessus. Iddoo sana isiniif qopheessus. Iddoodhuma ni jirus
isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadhe. Yemmuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ni jiru. Isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadhe. Gara lakkoofsa 18tti yoo ilaaltan ani qofaatti isin dhiisudha. Gara keessan nan dhufedha. Haaleluuyaa. Qofaatti isin dhiisudha. Bartootumatu yaaddaa Yesuus duukaa deema. Bartootumatu yaaddaa Yesuus duukaa maali jireenyi keenya kun? Dhuguma milkoofna? Waan baay'ee dhiifnee dhufne isa dhiifnee dhufne kanatti waan milkoofnu miti. Inni dhiifnee dhufne waan baay'eedha. Phexros immoo keessumaa baaseetu waan baay'ee dhiifnee si duukaa fuune haadha manaa keenya, qe'ee keenya, maasii keenya, raddaa keenya, horii keenya waan baay'ee dhiifnee si duukaa buune. Maal argannaa jedhee gaafate Yesuus. Yesuus immoo ana karaan ana dhugaan itti yeroo hundaa. Amanuu dadhabanii irra deddeebi'anii gaafatu. Nama waa bituu yeroo suuqii hidhattanii meeqa gatiin isaa ammana. Jedhi himi rakkina hin qabu. Ammana siif haa ta'u jedhamni. Ammas takka turtanii himi ibboo gatii isaa jettu. Isin nama hin siifne waan ta'eef isa sirriitti amma ni deemutti gatii isaa himi jettu. Sirreessi gatii isaa jettu. Akkuma kana amanuu dadhabaniitu irra deebi'anii Yesuus hin gaafatu. Eessa wanta nuyi argannu maayini? Si duukaa deemaa jirra waan baay'ee dhiifne siif jennee maal arganna jennaaniitu bara kana warra gurguddoota duratti haboo laachuudhaaf maanguddoota jiran ergamoota jiran duratti bara dhuftu immoo firdii laachuudhaaf isaaniif warra na duukaa jiran kanaaf haboon kennameera. Haboo kenneef Waaqa. Maali isiniin jechuun barbaade? Boo'aa duukaa deemu, yaaddaa duukaa deemu. Itti galagaleetu Yesuus garaan keessan irraa hafamee yaaddeenaa mana abbaa kootii keessa iddoo baay'eetu jira. Mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo sana isinii qopheessuuf immoo isin biraan nan deema. Yeroon deemu immoo maalin godhe lakkoofsa 18 irratti qofaatti isinii dhiisu gara keessanii dhufa. Haalleluuyaa. Gara keenya dhufa Waaqayyo. Hin dhufa gara keenya. Hin dhufa gara keenya. Ilaa hin dhufa gara kee Waaqayyo. Yoo ati didde si miidhee si cabseellee ittiin gara keessa si wallaana malee hin dhufa Yesuus. Warra itti amananiif immoo gonfoo ulfinaa baatee kunooti kan kee. Kunooti jooraa turte. Hoo fedheetu sii kenna. Dadhabaa turte. Yeroo darbe isinii kaaseera. Ati garuu boqotta jedhe Daani'el. Hin boqotta guyyaa dhumaatti immoo kaatee gahaa kee fudhatte. Gahaa keenya nu dhowwatu abbaan keenya. Kanaaf har'a waan fakkaanne har'a yoo nama jooraa fakkaanne har'a nama waa hin baafne yoo fakkaanne ulaagaa waan nu gate yoo fakkaanne mana qabna gararraati. Mana qabna gararraadha. Kanaaf namoota yaaddaa Yesuus Kiristoos duukaa deeman keessaa bartoota warra Yesuusiif miilla Yesuus jala ta'antu yaaddaa deema. Kana booddee itti galagaleetu yaaddeenaa nagaan isiniif haa ta'u yaaddeenaa mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo jireenyaa baay'ee haalleluuyaa. Iddoo jireenyaa baay'ee na dhibanaan baay'ee. Achi keessa qullaa ta'uun, dhabuun, hiriyaa yaaduun, jireenya lafarraan burjaaja'uun dhufee wanti tokko nama kaffa'ee wanti tokko jireenya namaa jeeqee maali kan koo maali jedhanii yaadda'uun hin jiru. Waa laafii kamoo saphii kan lafaa jaallu. Haalleluuyaa. Jedhaatu gammadaa deemu. Afaan dubbatamee hin beekne dubbachaa adeemu. Kanaaf sittan hima. Inni tarra irra deemtu karichi sin baasu. Inni si baasu yoo jiraate, inni si milkeessu maaliidha yoo jette sittan himan dubbii dhugaadha. Dubbii dhugaa qabattee baanaan karaa namaaf karaa hin taanetu siif karaa. Kanaaf hin yaaddeen maalan taattee yaaddeen yoo nachi dhaqe immoo maalan taattee yaaddeen amantii qabdu dhiisii kottu hin jedhu. Dhufuudhaaf lapheen kee banamaa yoo ta'e karicha isa dhugaan karaa Yesuus Kiristoosiin argamu ta'uusaa amanteetta yoo ta'e garuu kottu harka bal'isee si eegaa Waaqayyo. Inni kan biraan bartoonni ammas yaaddaa duukaa adeemu turan. Iddoo kamitti yaaddaa duukaa adeeman isa jedhuuf Luqaas boqonnaa 12:22 hanga 32tti. Yaaddaa duukaa adeemu. Maaliif yaadduuf taammatara? Hin jiraatta Waaqayyo si dadhabee hin beeku. Beeloftee kuftee
Namni yaa isitti kolfee qoonqoo turkute gururiidha isin jedheen Waaqayyoon numa si soora. Utuu ga'an beeku malee. Akkaawuntii kee zeeroo godhee Waaqayyo akkati orma laaltu si godheen beeku. Uutumarraa yeroo harka namaa kajeelte malee. Waaqayyo raawwatee akkati baddu godhee ajandaa baduu keetii karoora baduu keetii irratti hojjetee hin beeku. Karaa ittiin karaa siisaa hojjeta Waaqayyo. Karaa ittiin karaa sii banuu sirreessa Waaqayyo. Kanaaf hin yaaddeen kottu Yesuus si eegaa. Kottu Yesuus harka bal'isee si eegaa jira. Akkas jedha iddoo kanaan dubbisaa. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin kanaafis isinittan hima. Jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif hin yaaddeenaa. Jireenyi nyaata irra guddaa hin caala. Dhagnis uffata irra guddaa hin caala. Quurruu laalaa hin facaasan, hin haamanis, gombisaa hin qaban. Gumbiis garuu Waaqayyo isaaniin soora. Haaleluyyaa. Isin immoo allaattii irra guddaa hin caaltu. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa kana dabalachuu danda'u jiraare. Egaa waan xinnoo akkasii argachuu erga hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoof ture? Daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Hin soqan hin foonis. Haa ta'uyyuu malee Solomoon mootichi inni uffata guddaa qaba ture illee isaan keessaa hamma tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argamee bor badutti bor ibiddatti nam'utti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e isinitti immoo hammam caalchisee haa uffisu. Isin warra amantiin itti hir'ateedha malee isinoo yaada keessan waan nyaattanii fi waan dhugdan barbaaduutti hin hidhinaa. Yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa. Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Soora kana argachuu akka isin barbaachisu abbaan keessan hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif kennama jedhe. Ameen. Haaleluyyaa. Wanta baay'ee dubbate Yesuus. Taa'eetu inaasa'u Yesuusiif bartootatu. Maal godhaa? Inni kunoo falan qabu. Inni kunoo abdii hin qabu jechuu danda'u. Inni kunoo kana, inni sunoo kana jechuu danda'u. Yeroo isaan wanta baay'eetti kaasan Yesuus taa'eetu ergasiidha. Erga isaan dubbatanii xumuranii waan ta'etu tokko jira jechuudha. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin kanaafis isinittan hima. Jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif yaaddeenaa. Ani sarara ergaan sii qaba. Yaaddeen Waaqayyo ka'eera. Yaaddeen miilana Waaqayyo waa'ee keef ka'eera. Yaaddeen miilana Waaqayyo waa'ee keetiif hojii jalqabeera. Yaaddoon kan si fixe. Yaaddoon kan si hube. Yaaddoon hiriyaa goodaa kan si godhe. Yaaddoon bara baraan dhibeenan dhakeekaa kan kaa'e. Kaleen kee nagaa kan hin taane. Garaachi kee nagaa kan hin taane. Yaadda'in Waaqayyo ka'eera. Bakka hin jiru naaf hin malu kan jette yaaddeen Waaqayyo ka'eera. Bartoota kanatu yaaddaa ture jechuudha. Waan nyaattaniif, waan dhugdaniif, waan nyaattaniif, dhagna keessanitti waan uffattaniif, waan dhugdaniif isin yaaddeenaa. Quurruu laalaa. Simbirroota si laalaa. Biqiloota bakkee kana laalaa jedhee Gooftaan. Yaaddaan waan godhan waan argatan kanaaf guyyaa tokko yaaddaan. Isin immoo bara jiraattanitti muraasa dabalachuu hin dandeessan. Egaa waan xiqqooma kanallee itti dabalachuu erga hin dandeenye maaltu yaaddoon isin fixa? Yaaddoodhaan of hin fixinaa eegganatti. Isinoo yaada keessa egaa
Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argame boora ibiddatti nam'utti akkana erga uffise. Isinitti immoo hammam caalchisee haa uffisu ree jedha dubbii Waaqayyo. Erga akkas jedheedheetu duraan dursitaniidha waan jireenya keessan yaada keessan mootummaa Waaqayyootti dhaa'edha. Kan barbaachisu immoo itti dabalame. Ati mootummaa Waaqayyo ilaalteennaan karaa hin beekne dhufa. Ati jireenya kee mootummaa Waaqayyootti hidhatteennaan eebbi karaa hin beekne mana kee dhufa. Mana kee dhufa. Mana kee akka dhufuuf mana keetti Yesuusiin afeeri. Akkas jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4 irratti. Inni imimmaan ija nama hundumaatti naqaya. Kan irratti dhuma irratti isiniifan kadhadha. Waaqayyo imimmaan keessan ilaalee imimmaan ija keessanitti akka naquuf Waaqayyoon isiniif kadhadha. Inni imimmaan ija nama hundumaatti naqaya. Yaaddoon namaa hin hafa. Boo'ichi namaa hin hafa. Gaaf tokko nama galataa si taasisa Waaqayyo. Kanaaf yaaddeenaa firoota koo yoo yaaddoftanis bara keessanitti umurii keessanitti waa tokko 0.0000 waan dabaluu dandeessan. Tokko mini jechuudha. Nuusa ruubii ishee dabaluu dandeessan umurii keessanitti. Har'a yaaddoftanii of fixuun hin barbaachisu. Dubbii magana keessatti dubbateera Yesuus. Yaaddoftanii of hin fixinaa. Yaaddoftanii jireenya keessan hin fixinaa. Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu yaada isaanii isa kanatti hidhanii jiru. Soora isaanii akka kanatti soora isaanii kana argachuun akka isaan barbaachisu soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan beeka. Gooftaaf galannaa ta'u. Gara lakkoofsa 26tti yeroo sittanii ilaaltan umurii keessanitti umurii xinnoo dabalachuu hin dandeessanidha. Kanuma erga hin dandeenye maaltu si yaaddessee? Gara lakkoofsa 27tti immoo maal jedha? Daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa hin soqan hin fo'anis. Haa ta'u iyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qabatu illee isaan keessa hamma isa tokko hin uffanne akka hin uffatne isinitti hima. Yaa firoota ko yaaddoodhaan of fixuu dandeenyaa. Yaaddoodhaan of hubuu dandeenyaa. Yaaddoodhaan jireenya keenya joonjessuu dandeenyaa. Garuu yoo yaaddoomnes fala tokko argachuu hin dandeenyu. Falli fala caalu Yesuus Kiristoositti siquudha. Falli fala caalu Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keenya isa godhanne duukaa ciccinee amma dhumaatti deemuudha. Namoonni baay'een yaada garaa isaanii mo'achuu dadhabanii hiriyaa isaanii miti, firoottan isaanii miti, sammuu isaanii mo'achuu dadhabaniitu joonja'u biyya lafaa keessa. Garuu an sittan hima. Hiriyaan kee wabii siin darbu yeroo abidda bara baraa sana. Yeroo si olitti gadi darbataman. Haadhi kee isheen baay'ee si jaallattu yookiin immoo firoonni kee warri sii fo'an wabii sii darbuu hin danda'an. Kanaaf kottu mana Waaqayyoo isaan wajjin hojii hojjedhu, isaan wajjin waadaa seeni, isaan wajjin bara kee, jireenya kee, hafuura kee tooratti galfadhu. Kanuma isiniin jechuun barbaada. Waaqayyoon isiniif kadhadha. Yaa Waaqayyo, sabni dubbii kee dhaga'ee amanee dubbii keetti quufessi duukaa deemuu dadhabee bakkee keessa jooru danuudha. Sabni bakkee keessa jooree burjaajjee garmalee gorraa hamaa, garmalee du'aa, garmalee cabaa jiru baay'ee. Isaan kana keessaa warri dubbii kana dhagaa jiran garuu hamaan isaanii nyaanne amma irraatti. Utuu badiis isaan bira hin gahin, utuu salphinni isaanii hin argatin,
utuu yeelloon isaan hin argatin gara jireenyaatti akka isaan waamtu yaadatanii sammuu isaanii of kakaasanii jireenya dhugaa jiraachuu dhiisee karaa isa dhugaa duukaa jiraachuu dhiisee maaliifan jooraan Yesuus karaan Yesuus dhugaan isaan gara abbaa dhaqama jedhanii of amansiisanii of yaadachiisanii itti yaadanii gara dubbii kee akka isaan dhufan gara dubbii keetti akka isaan waamamaniif maqaa gooftaa Yesuusiin obboloota koo kana lookoo jaalalaan ofitti hidhachuun jaalala kee haa ta'u. Lookoo jaalalaan ofitti hidhachuun jaalala kee haa ta'u. Hin darbanni isaan duukaa fiigan kun inni amma laphee isaanii jabeesse kun hin darba. Inni amma laphee isaanii dhagaa godhe kun darbuuf jira. Gaaf tokko imimmaan lolaasuu isaaniirra. Gaaf tokko imimmaan dhangalaasuu isaaniirra. Har'a lookoo jaalalaan isaan qabattee lapheen isaanii banamee isa mataa jabaatan isa garaa jabaatan isa laphee jabaatan dhiisanii karichi dhugaanuu Yesuusidha jedhanii of amansiisanii jireenya irraa afaa dhufanii akka jiraatan jireenya irraa afaa Yesuus Kiristoos duukaa deemaa akka isaan jiraataniif maqaa gooftaa Yesuusiin obboloota koo kana gara jireenyaatti waamuun jaalala kee haa ta'u. Obboloota koo kana gara jireenyaatti isaan waamuun jaalala kee haa ta'u. Karaan dhugaan jireenyi ana malee karaan hin jiru. Ana malee gara abbaa dhaquun hin jiru. Gara abbaa dhaquudhaaf anatti amanaa. Abbaa kootti akkuma naman isinis natti amanaa jirti. Dubbii isa dhugaatti amananii karaa isa dhugaarra deemuudhaaf warra laphee isaanii laatana ta'an warra laphee isaanii laatana ta'an maqaa gooftaa Yesuusiin gara jireenya isaanii ilaaluun jaalala kee haa ta'u. Hamaaf kan isaan gaadhu, jireenya isaanii kan cabsu, jireenya isaanii kan miidhu, jireenya isaanii irratti hojii hamaa hojjetee du'a garmalee akka du'an, cabii keetti kufanii akka du'an, konkolaataadhaan balaata isaan akka isaan du'an, rasaasaan akka isaan du'aniif seexanni inni karoora baase bobaa kee jalatti isaan argee nahee teellaa akka inni deebi'uun barbaada. Maqaa gooftaa Yesuusiin bobaa kee jala liqan. Maqaa Yesuusiin bobaa kee jala liqan. Warri bobaa kee jala lixan hin oolu. Lakkee dubbate Waaqayyo. Warra anatti baqatan, warra anaaf of laatan, warra godoo koo jala lixan, warra dubbii koo keessatti baqatantu oola barahamtuu kana jedheetu dubbata Waaqayyo. Ana qofatu dubbate miti karaa garaa garaa dubbata Waaqayyo. Warra natti baqatantu ciniinsuu kana oola. Warra natti baqatantu yaaddoo kana oola. Malee in ulfaata. Barri fuula keessan dura jiru kun in ulfaata. Namoota baay'ee dhabdu biraa. Beektota baay'eetu dhabama. Tajaajiltoota jedhanii warra of waaman baay'eetu dhabama. Du'a suukaneessaatu dhaga'ama. Warri kan kooti garuu morma isaaniittan kudhaammadha. Morma isaaniittan mallattoo kaadha. Adda isaanii mallatteeffadha. Waatti laareeffaa lafaa jaak laareeffaa. Oh haleeluuyaa. Du'a bara baraa ooluu barbaadda obboleessa koo, obboleettii koo, harmee koo, abbayee koo, firoota koo. Du'a bara baraa ooluudhaaf gooftaa Yesuus bira kottaa. Inni du'a nama oolchaa. Inni eegaa keenyaadha. Mootonni fi gootonni lafarra jiran warri eegduu jabaa qaban yookaan gaardii kan jedhu. Gaardii jennee warra nuyi maqaatti moggaafne. Eegdota warri qaban baay'een isaanii hin sodaatan. Warri eegdota shekeree mashee qaban. Eegdota nama hin siifne warri qaban garuu ba'anii yoo galan hin yaadda'u. Nuyi garuu eegduu jabaa qabna. Kanaaf eegduu jabaasa ta'e Yesuus Kiristoos kottaa maxxanaa. Inni harka bal'isee isin eega. Mucaa koo isiniin jedha. Lakki iddoo akkasiitti dhufte dura maamila sirrii walii taane, dura garaa wal barraa, dura ni amansiifadha akkati kan koo taate, dura adda baafadha jiru. Mucaa koo hidhee ofitti si qaba. Koochoo isaa jala si kaa'ata. Kanaaf kottu karaa dhugaan isaa, daandii sirriin isaadha. Yaaddeen siin jedheera Yesuus. Kanatti amanaa. Yaaddeen har'a isaan ergaan sii qaba. Yaaddee Yesuus Kiristoositti amani. Inni karaadha, inni dhugaadha. Haaleluyyaa. Balbala haaraa isaaniif bani yaa Waaqayyo. Burqaa haaraa isaaniif dhangalaasi yaa Waaqayyo. Boo'aa gungumaa si duukaa deemuu utuu hin taane jecha keetti amananii karaa isa dhugaarra ba'anii warra yaaddoo malee jiraatan, warra yeroo hundumaa akka dubbiin kee jedhutti yeroo hundumaa warra gammadaa jiraatan isaan taasisi. Kana waan gootuuf ulfaadhu amma dhumaatti nu dhaabii mootummaa kee keessatti warra gahee argatan nu taasisi. Danqaaf danqaraaf dura keenya kan taa'u maqaa gooftaa Yesuusiin haa waraanamu.
billaa keetiin ulee keetiin dura keenya haa waraanamu. Galatoomii nu wajjin ta'e amma dhumaatti nu dhaabi. Mootummaa kee keessatti nu yaadadhu. Ilma kee Yesuusiin. Ameen. Gooftaan hunduma keessan eebbisu. Adeemsa koo dubbii koo keessatti wallaalummaa kootti dabalee kanan isin miidhe yoo jiraate jaalala Waaqayyoon dhiifama isin gaafadhaa. Eebbifamaa.